Namoota hordoftoota chaanaala barsiisaa Amaan yeroo darbee geengoo fi seektarii geengoo keessatti seektarii maal akka ta'e, muraan geengoo maal akka ta'e fi gilgaala ja'a tuqaa tokko ilaallee ture. Har'a immoo kofa handhuuraa fi kofa keessa marfamuu kan jedhu maal akka ta'ee fi gilgaala ja'a tuqaa lama kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti nu wajjin turaa isiniin jedha. Seektarii kofa handhuuraa fi kofa keessa marfatuu jenne danaa kana irraati. Danaa kanarraa kofti vaarteksiin isaa handhuura geengoo ta'ee fi rogoon isaa raadiyeessetoo geengoo ta'an kofa handhuuraa jedhama. Kan maal ta'e vaarteksiin isaa handhuura geengoo fi rogoonni isaa immoo raadiyeessonni yoo maal ta'ani rogoota kofa kanaa yoo ta'an rogni AO'n kun raadiyeesii geengoo kanaati ta'a. Kanaafiyyuu OB'n illee raadiyeesii geengoo kanaati. Raadiyeesiin geengoo kanaa kofichaaf maal ta'anii jiru? Kofichaaf roga ta'anii jiru waan ta'eef rogoon isaanii raadiyeesii yoo ta'e kofti akkasitti uumamu kofa handhuuraa jennaan jecha. Kanaaf O'n kun kofa handhuuraati. Fayyisee geengoo illee yeroo maqaa moggaafnu maaliitiin moggaafna? Geengoo maqaan kan moggaafamuun kofa handhuuraa tuqaa handhuuraa kanaatiin O kana jenneetiin moggaafna jechaadha. AO'n asirraatii AO'n kofa handhuuraati jechaadha. Kofti isa kanarratti AO'n kofa handhuuraati. Safarri kofa AO'n fi safarri gulboo isa haguugee wal qixa. Asirratti gulboon xaabaa kun kofa kana haguugee yoo kofichi kofa handhuuraa ta'e safarri kofa handhuuraatii fi gulboon kofa sana haguugee wal qixaa jechaadha. Wal qixa. Inni biraan safarri kofa handhuuraa digirii 90 yoo ta'e gulboon kofa kana haguuge maal jedhama? Kurmaana geengoo jedhama jechaadha. Amma kanarraati danaa kana yoo ilaalle asirratti kofti handhuuraa kun yoo safarri isaa digirii 90 ta'e geengoo gulboon kofa kanaan haguuge. Kofa kana kan haguuge amma gulboo isa kami? Gulboo A caabaa waan ta'eef A caabaan kun fi kofti handhuuraa safarri isaanii wal qixaa jechaadha. Wal qixa ta'u. Akkasumas wal qixa ta'u. Gulbichi inni gulboon ishiin tun kurmaana geengoo jedhamti. Walakkaa geengoo kan jennuun yoo tuqaaleen fiixee diyaameetirii yoo maal ta'an? Tuqaalee geengoo gulboon tokko tuqaalee fiixee diyaameetiriitiin uumamu yoo ta'e walakkaa geengoo jenne. Amma immoo kofti handhuuraa kun digirii 90 kenna yoo ta'e immoo gulboon uumamu sun maal jedhama? Kurmaana geengoo jedhama jechaadha. Kofti vaarteksiin isaa geengoo irraa ta'ee fi rogoon isaa koordota geengoo ta'an kofa keessa marfamaa jedhama. Vaarteksiin isaa yoo maal ta'e? Geengoo irraa. Fakkeenyaaf akka danaa isa kanatti yoo ilaalle danaa kanarraati. Vaarteksiin isaa eessarra jira? Geengoo irra jira jecha. Caan kun tuqaa geengoo irraa jira. Vaarteksiin isaa tuqaa geengoo irra yoo jiraate kofti amma asirraati. Kofti kun kofti A caabaa. Kofti A caabaan kofa keessa marfamaa jechaadha. Inscribed angle jennaan jechaadha. Gulbichi immoo sarkaam inscribed jennaan. Gulboon sun kofa san ni haguugee jennaan jechaadha. Gulboon aabaa kun amma asirraati gulboo aabaa kana yoo ilaalle aabaan kun kofa kenname san maal godha? Ni haguugee jedhama. Ni haguugee jedhama. Teeremii 6.2 yoo ilaalle safarri kofa keessa marfamaa walakkaa safara gulboo kofa kana haguugeeti. Asii yoo ilaalle isa kana kofa keessa marfamaa kan jennuun kan vaarteksiin isaa tuqaa geengoo irraa ta'e jenne. Kanaaf paa
oo raan kun maalidha? Kofa keessa marfamaa. So safarri kofa keessa marfamaa paa oo raa kun tokko lammaffaa paa qaaraa oo osoo hin taane soorii paa qaaraa kunni ta'a tokko lammaffaa gulboon isaa haguuge paafaa raati ta'a jechaadha. Kanaaf isa kanarraatii safarri kofa keessa marfamee walakkaa safara gulboo kofa kana haguugeetii jechaadha. Fakkeenyaaf danaa armaan gadii kanarraa yoo ilaallee safarri kofa safarri a maabaa kofa a maabaa dhibba yoo ta'e a maabaa jechuun a maabaan dhibba yoo ta'e kanaaf danacharraati safarri gulboo a maabaa dhibba yoo ta'e safara kofa a caabaa barbaadidha. Danaan keenya kana fakkaata. Gulboo safarri gulboo nuuf kenname safara kofa gulboo kana haguugameeti kan nuti barbaannu. Safarri kofa kanaa a caabaan isaa tokko lammaffaa gulboo isaa haguugee waan ta'eef gulboon isaa haguugee dhibbi kennameera. Dhibbi tokko lammaffaa baay'isuu dhibba lamaa fi urrii 50 ta'a. Kanaaf safarri kofa gulboo a maabaatiin haguugame 50 ta'a jechaadha. 50 ta'a. Kan itti aanu fakkeenya sadaffaa yoo ilaalle danaa ammas danaa kanarraatii maaltu nuuf kenname? Kofti daa faan nuuf kennamee jira 52. Kan nuti barbaannu maalidha? Safara gulboo baafaa barbaaduudhaaf safarri kofa daafaa inni ta'a tokko lammaffaa gulboo isaa haguugeeti. Gulboon isaa haguuge kun hin beekamu waan ta'eef 52 ni ta'a tokko lammaffaa baay'isu baa ta'a. Kanaaf lama tana tokko lammaffaa biraati baa biraati gulboo baa biraati lama tana yoo barreessine achi dhayiteetiin tana baay'iftee meeqa taati? 52 baay'isuu dhibbaa waan ta'uuf 52 baay'isuu lamaa immoo dhibbaa fi afur ta'a jechaadha. 52 baay'isuu lamaa dhibbaa fi afur ta'a. Kanaafuu gulbichi dhibbaa fi afurii. Fakkii kan itti aanu fakkeenya sadaffaa yoo ilaalle danaa armaan gadii danaa kanarratti a baacaan kofti a baacaa nuuf kennamee jira. Kofa a baacaa yoo jenne kofa a baacaan inni kun nuuf kennamee jira. Kofti a oobaanis kofti handhuuraallee 70 nuuf kennee jira. Kanaaf maal barbaanna? Caafaa barbaada. Caafaa barbaaduudhaaf caafaa a baacaa barbaaduu qabna jechaadha. Kofti a baacaa jechuun a baacaan already nuuf kennamee jira. Tokko lammaffaa gulboo isaa guuge a baacaa kana gulboon haguuge gulboo kami? Afaa caa gulboo kana ta'a. Kanaaf gulbicha kana 65 a baacaan 65 nuuf kennee kofa a baacaa 65 ni ta'a. Tokko lammaffaa gulboo afaacaa waan ta'uuf lamatuun 65 yoo baay'ifte dhibbaa fi 30 taasiste jechaadha. Safarri kofa afaacaa gulboo afaacaa dhibbaa fi 30 ta'a. Gulboon kofa baa kana haguuge dhibbaa fi 30 ta'a. Kanaaf amma caafaa barbaanna waan ta'eef nuti caafaa barbaaduudhaaf safarri kofa AOA dhaafi safarri gulboo isaa guugee walqixa afaa wajjin walqixa. Maaliif? Kofti handhuuraatii fi gulboon isaa guugee walqixa waan ta'eedhaaf. Safarri kofa handhuuraatii fi gulboo kofa kana guugee walqixa waan ta'eedhaaf. Kanarraa safarri afaa'een 70 ta'a jechaadha. Maaliif? AON 70 jedhee waan nuuf kenne ta'eef kofti handhuuraa 70 waan ta'eef gulboon kofa handhuuraa kana haguugee afaa'een illee 70 ta'a. Gara biraatiin ida'amni gulboo gulboo afaacaa fi gulboo afaa'een meeqa nuuf kenna? Afaacaa kana nuuf kenna. Afaa'ee eda'u gulboo caan maal nuuf kenna? Afaacaa nuuf kenna waan ta'eef kanarraa
soddoma argannee jirra. 130 irraati 70 yoo hidhunne 60 ta'a. Safarri kofa caafaa'een tokko lammaffaa maaliiti? Caafaa'ee yoo jenne caafaa'een tokko lammaffaa safara golboo isaa guugeet caa'ee ta'a. Caa'ee 60 arganne waan ta'eef tokko lammaffaa baay'isuu 60 jechuun 30 taati jechaadha. 30 taati. Isa lammataa ammoo maal nu gaafate? Lammaffaa irratti kofa A safara kofa A haa'ee nu gaafate waan ta'eef safarri kofa A haa'een immoo kana yoo jedhu A haa'een kun tokko lammaffaa A faa'ee ta'a jechaadha. Tokko lammaffaa A faa'een immoo kofa handhuuraa wajjin walqixa 70 waan ta'eef 70 hiruu 2 ammoo 35 ta'a jechaadha. 35 ta'a. Kan itti aanu immoo geengoo tokko keessatti kofoonni keessa marfamaa ta'an yoo golboo tokkoon haguugaman safarri isaanii walqixa. Golboo tokkoon yoo haguugaman jechaadha. Fakkeenyaaf amma danaa kana yoo ilaalle danaa kanarraati safarri kofa ba'aa aadaa kofti ba'aa aadaa fi kofti ba'aa caadaan golboo wal fakkaataa ba'aa maabaatiin ba'aa kana haguugaman waan ta'eef safarri kofa caa ishii tanaa fi safarri kofa A kanaas wal qixa jechaadha. Ammas gara biraatiin safarri kofa ba'aa tanaa fi safarri kofa daas wal qixa A caatiin haguugaman waan ta'eef jechaadha. Waan ta'eef kanaaf maal jedha? Geengoo tokko keessatti kofoonni keessa marfamaa ta'an yoo golboo tokkoon haguugaman golboo wal fakkaataa haguugaman ta'e safarri isaanii wal qixa ta'a jechaadha. Akkuma amma fakkeenyatti isa kan amma ilaalle kana ta'a. Kofti keessa marfamaa kan golboo walakkaa geengootiin haguugame kofa sirrii jedhama. Kofti tokko kofa keessa marfamaa jechuun maal jechuudha jennee kofa keessa marfamaa kofti tokko yoo varteksiin isaa maalirra ta'e tuqaa geengoo irraa ta'e kofa keessa marfamaa jenneeni. Kofti keessa marfamaa kun fakkeenyaaf amma caan digiriin isaa 90 walakkaa geengootiin uumama yoo ta'e kofti keessa marfamaa kan golboo walakkaa geengootiin haguugame kofti kun amma kofti A caa ba'aan kun walakkaa geengoo A ba'aa kana yoo fudhanne A ba'aan walakkaa geengootiin walakkaa geengoo kanaan haguugame taanaan kofichi meeqa ta'a? Tokko lammaffaa walakkaan geengoo 180 tokko lammaffaa 100 hiruu 2 yoo jenne 180 baay'isuu tokko lammaffaa yoo jenne 90 waan ta'uuf kofichi kofa sirrii ta'a jechaadha. Bakka kofti keessa marfamaa uumamu sanitti kofa sirrii ta'a jechaadha. Kanaaf ishiin tun amma ishiin xiyyaan argisiifne kofa keessa marfamaadha jechaadha. Danaa gama mirgaa kanarratti A ba'aan immoo diyaameetiriidha. Golboon A ba'aan immoo walakkaa geengoo waan ta'eedhaa fi kofti A caabaan asirratti uumame sun digiriin isaa 90 ta'a jechaadha. Gara biraatiin kofti keessa marfamaa fi kofti handhuuraa geengoo tokko keessatti golboo tokkoon yoo haguugaman safarri kofa keessa marfamaa walakkaa safara kofa handhuuraati jechaadha. Walakkaa kofa maaliif safarri kofa keessa marfamaa A baacaan kuniin A oocaan immoo walakkaa geengootiin handhuura geengoo irratti uumame waan ta'eef kofti handhuuraa fi golboon isaa haguugee walqixa waan ta'eef golboon kofa kana haguuga. Kanaaf kofti A oocaan kun kofa handhuuraa waan ta'eef golboon isaa haguuge immoo A caadha. Kofa keessa marfamaa kanas A baacaa kana kan haguuge golboma aacaa kana. Kanaaf safarri kofa keessa maramaa baa kanaa ni ta'a. Tokko walakkaa golboo isaa haguugee aacaa ta'a. Walakkaa golboo isaa haguugee aacaa jechuun gara biraatiin walakkaa kofa handhuuraati jechaadha. Walakkaa kofa handhuuraati jechaadha. Kofoota hordota lama geengoo keessatti wal qaxxaamuranii uumaman kan jedhu kana ilaalla. Amma immoo safarri kofa koordiiwwan geengoo keessaa wal qaxxaamuraniin uumamu walakkaa eda'ama safara golboowwan
kofoota kanneen haguuganiiti jechaadha. Fakkeenyaaf kana yoo ilaalle koordiin raa saa fi koordiin qaa paan tuqaa maa irratti maalidha? Wal qaxxaamuranii. Kanaaf kofa tuqaa wal qaxxaamuran kanarra uumame argachuudhaaf walakkaa ida'ama maaliiti? Golboowwan kofoota kanneen haguuganiiti jechaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne qaamaasaa yoo jenne koficha kofa isa kana kofti kun qaamaasaan ni ta'a. Qaamaasaan kofa kana argachuudhaaf walakkaa ida'ama golboo safara golboo qaasaa fi golboo qaaraa ta'a jechaadha. Qaaraatti ta'a. Qaaraa osoo hin taane paaraa. Fakkeenyaaf danaa kana yoo ilaalle danaa kanarraati safarri golboo aacaa meeqa? 64 yoo ta'e safarri golboo baadaa immoo 58 yoo ta'e baadaan safara kofa baafadaa barbaaduudhaaf safara kofa baafaadaan kun ni ta'a. Tokko lammaffaa maalidha? Tokko lammaffaa golboo aacaadhaa eda'uu golboo baadaati jecha safara golboo baadaadhaati. Kanaaf tokko lammaffaa 64 eda'uu 58 64 58 122 yoo lamaaf irra immoo 61 kanaafiyyuu kofti baafaadhaan meeqa ta'a? 61 ta'a jechaadha. 61 ta'a. Inni taanu fakkeenyi gara biraa yoo ilaalle ammas golboon kun paadhaa fi paaraadhaa fi qaasaan nuuf kenname paaraan 123 qaasaan immoo 35 kan nu gaafate amma maalidha? Safara alfaa fi beettaa tan nu gaafate. Deeltaa fi beettaa nu gaafate. Deeltaa tan argachuudhaaf deeltaan tun hordota wal qaxxaamuran lamaatiin uumamte waan ta'eef tokko lammaffaa 123 eda'uu 35ti. Kanaaf tokko lammaffaa deeltaan tokko lammaffaa 123 eda'uu 35 meeqa taati? 158 ta'a. 158 lamaa fi warra immoo 79. Deeltaan 79. Deeltaan 79 taanaani deeltaa fi beettaan yoolii edaanee 180 nuuf kenna. Maaliif? Safara kofa maalii? Kofa qajeelaa waan ta'eef kofa qajeelaa tokkorra jiru waan ta'eef kanaaf deeltaa eda'uu beettaan ni ta'a 130 jechaadha. 180 maaliif? Safara kofa qajeelaa waan ta'eedhaaf kanarraati beettaa barbaadee 180 hir'isu deeltaa argannee jira 79 180 hir'isuu 79 immoo 101 ta'a jechaadha. 101 kanaaf deeltaa fi beettaa kee haala kanaan argachuu ni dandeenya. Danaa itti aanu keessatti immoo danaan kun nuuf kennamee jira. Kofti faa fi kofti haa wal qixa. Maaliif? 75 kun golboo wal fakkaataa gaa'aatiin haguugaman waan ta'eef wal qixa jechaadha. Kan nu gaafate tokkoffaa irratti haafaa golboo haafaa nu gaafate waan ta'eef golboo haafaa kan argachuudhaaf 45 tun nuuf kennamte 45 kan haguuge haafaa waan ta'eef 45 ni ta'a. Maal jennee barbaanna? 45 ni ta'a. Tokko lammaffaa haafaa waan ta'uuf 45 ni ta'a. Tokko lammaffaa haafaadha. 45 lamaa yoo baay'ifne immoo 90. Golboon haafaa meeqa? Golboon haafaa 90 ta'a jechaadha. Inni itti aanu immoo gaa'ii argachuudhaaf golboo gaa'ii jechaan gaa'iin ishii kana gaa'iin immoo kofa kan haguugde waan ta'eef 2 baay'isuu kofa kanaati 150 ta'a jechaadha. Gabaabumatti 75 wal qixa ta'a. Safarri kofa faagaan ni ta'a. Tokko lammaffaa safara golboo isaa haguugee gaa'ii waan ta'uuf gaa'iin immoo 2 baay'isuu 75 150 taati jechaadha. Ka sadaffaa irraa
maal nu gaafate safara kofa haa kaafaa haa kaafaa jechuun ishii tana kofatti kofa ishii tana nu haa kaafaa nu gaafate waan ta'eef haa kaafaa tana argachuudhaaf ammas akkamitti deemna haa kaafaa jechuun tokko lammaffaa haafaa eda'uu gaa'iiti jechaadha. Haafaan meeqa arganne? Haafaan 90 arganne waan ta'eef 90 eda'uu 150 240 240 lamaan yoo burre 120 ta'a 120 ta'a jechaadha. Amma immoo gilgaala 6.2 kan ilaallu ta'a sirriitti hordofaa. Danaa kanaa irratti oon handhuura geengoo yoo ta'e oon handhuura geengooti danaan kun nuuf kenname yoo ta'ee fi oobaan 70 yoo ta'e oobaan 70 jechuun kofti handhuuraa 70 jechaadha. Kofti handhuuraa kun 70dha yoo ta'e maal nu gaafate ooba'aa fi ooca'aa nu gaafate ooba'aa fi ooca'aa nu gaafate waan ta'eef ooba'aa argachuudhaaf oobaa ni ta'a safara golboo aabaati. Maaliif safarri kofa handhuuraatiif safara golboo isa haguugee walqixa. Kanaafuu aabaan kun golboon aabaa fi safara kofa oobaa walqixa. Maaliif safarri kofa handhuuraaf safarri golboo kofa kan haguugee walqixa waan ta'eedhaaf 70. 70. Safarri golboo aabaa fi eda'uu safara golboo aacaa meeqa nuuf kenna? Aabaa fi aacaan 180 nuuf kennu. Maaliif? Walakkaa geengoo waan ta'eef. Walakkaa geengoo waan ta'aniif jechaadha. Waan immoo safara qajeelaa jechuu dandeenya. Walakkaa geengoos jechuu dandeenya. Kanaafi 70 eda'uu aacaan 180 aacaan immoo aacaan meeqa ta'a? 180 irraatii 70 hir'isnaa 70 gara 180tti yoo hir'ifne aacaan 180 irraa 70 immoo 110 kanaaf aacaan 110 waan ta'eef safarri ooba'aa tokko lammaffaa golboo isaa haguugee aacaa. Golboon aacaan kun maal haguugee? Kofa ooba'aa haguugee waan ta'eef tokko lammaffaa isaatti ta'a. Kanaaf tokko lammaffaa 110 meeqa ta'a? Bakka lammaffaa 110 lamaaf yoo hirree 55 ooba'aan meeqa ta'a? 55 ta'a. Isa lammaffaa immoo ooca'aan ni ta'a tokko lammaffaa aabaa waan ta'uuf aabaan keenya immoo meeqa? Aabaan keenya 70 tokko lammaffaa 70 immoo meeqa? 35 ta'a. Ooca'aan 35 ta'a. Gaafiin itti aanu danaa kanarraati ammas 70 kennamee golboon haagaa kun 70 nuuf kenne. Akkasumas golboo eefaan immoo 80 nuuf kenne. Yoo nuuf ta'e safara kofa haabaagaa fi haabaa'ee barbaadedha. Safarri kofa haabaagaan tokko lammaffaa safara edaama eefaa fi golboo isa haguuga eefaa fi haagaa ta'a jechaadha. Kanaafuu tokko lammaffaa 70 eda'uu 80 150 lamaaf yoo hirree 75 ta'a. Kanaafuu safarri kofa haabaagaa 75 ta'a. Safarri kofa haabaa'eedhaa fi safarri kofa haabaagaa meeqa nuuf kenna? 180 nuuf kenna. Maaliif? Safara kofa qajeelaa waan ta'aniif. Haabaa'ee fi haabaagaan 180 nuuf kenna. Maalirra jiru? Kofa sarara qajeelaa tokkorra jiru waan ta'eef. Kanarraati 75 haabaagaan 75 haabaa'een hin beekamu 180. Kanaaf gamas dabarsinee yoo irraa hir'isnee 180 dhiisuu 75 meeqa ta'a? Haabaa'een 105 ta'a jechaadha. 105 ta'a. Kan itti aanu ammas danaa nuuf kennamee jira. Danaa kanarratti hundoofnee danaa kanarraatii safarri golboo aabaa 82
safarri golboo caadaa immoo 46 yoo ta'e epsiloonii san barbaade. Epsiloonii barbaaduudhaaf safarri kofa daa'eefaa meeqa taati? Daa'eefaa jechuun tokko lammaffaa golboo kofa kan haguugeeti waan ta'eef 82 eda'uu 46 128 lamaaf yoo irra immoo meeqa ta'a? 64 safarri kofa daa'eecaa kun 64 ta'a waan ta'eef epsiloon kun argachuudhaaf kofa kan argannaan epsiloonii fi kofti A kun sarara qajeelaa irra jiru waan ta'eef ammas epsiloonii eda'uu kofa amma argannee kana ni ta'a 180 safara kofa qajeelaa waan ta'eef kanarraatii epsiloon eda'uu 64 ni ta'a 180 epsiloon 180 irraatii 64 yoo hir'isne epsilooniin keenya 116 taati jechaadha. 116 taati. Gaafiin itti aanu kan afuraffaa danaan kun nuuf kennamee jira. Ammas danaa kanarratti hundaa'uudhaan kofti AEcaan meeqa 65 yoo ta'ee fi kofti safarri golboo daabaan immoo daabaan meeqa? Daabaan 60 yoo ta'e aacaa barbaada. Golboo aacaa barbaada. Golboo aacaa barbaaduudhaaf safarri golboo kofa AEcaan isaa tokko lammaffaa aacaa eda'uu daabaa waan ta'uuf 65 nuuf kennee jira. 65 ni ta'a. Safara golboo aacaa eda'uu 60ti. Lama tana tokko lammaffaa asii balleessuudhaa fi lamaan baay'ina waan ta'eef lama baay'isuu 65 ni ta'a. Golboo aacaa eda'uu 60ti. 130 ni ta'a. Safara golboo aacaa eda'uu 60 waan ta'uuf 60 garasitti yoo darbe irraa dhata. 130 irraa 60 yoo hir'isne meeqa ta'a? 70 ta'a. Kanaaf safarri golboo aacaa meeqa? 70 jechaadha. 70. Barnoonni keenya irraa asumarratti raawwataa waan dhaggeeffattaniif galatooma.